Tole daawwattoota keenya deemnee dhufnee jirra. Maal akkan gochuu barbaade isin agarsiisa jechuudha. Akkamittiin akka handaanqoo gana xaaxalu chaanaala kanaaf garuu har'a horii taatan subscribe godhaa gara maatii keenyaatti makamaa kun akkasittiin qulqulleessee fidee jira jechuudha. Akkas haala kanaan qulqulleesseera jechuudha. Akkamittiin akkan afuufu isinitti agarsiisa jechuudha. Afuufeenidha. Isa booda ibidda irratti labalaba jechuudha. Baallee ishee irratti hafeera ta'e irratti labalaba jechuudha. Xiddittii jechuu qabdi. Amma nan afuufa. Viidiyoon gadhe tokko waraabeera itti aansee kanan jechuun yeroo gana xaaxalu isin agarsiisuun barbaada jechuudha. Wih, karaa kana afuufamne. Qoy, ganaadha. Wih, madabara kun irraa cite. Wayyo afuufuun hin ulfaata. Maaliif afuufamaa isinitti himachuudha. Sababbiin afuufamuuf qaafuran galfadha. Na dura yaasaa jira. Madabaraatti ittiin dura xiqqaate waan ittiin hidhu. Maaliif akka afuufamu isinitti himachuudha. Sababbiin isaa waan lamaaf. Madabara qositti himashi. Yaa'aa jira. Hin taane jechuudha. Bifa waan ittiin hidhu kan na barbaade. Kai. Dafe. Sirriitti afuufamuu qaba. Hin afuufamne kun iddoo kana jechuudha. Isamti haala. Ofichoo tokkochi jiraadha. Madabaraa isaa ta'uu waan hin ta'eef. Daawwattoota keenya hin taane ganaan afuufachuudha. Afuufameera garuu sirriitti afuufamuu qaba. Tokko sababni nana afuufuuf jechuudha. Sababni handaanqoon akkasittiin biyya keenyatti afuufamtee hojjetamtuuf jechuudha. Waan bareedanaaf ittiin karaa kana afuufamne jechuudha. Karaa kana lukti olii kaane. Wanti afuufamtuuf handaanqoon qodaa yookiin gogaashii haala salphaa ta'een akka irraa ba'uuf jechuudha. Haaluma salphaa ta'een gogaashii sirraas ni ba'a jechuudha. Tokkoffaa isa kanaaf afuufameera amma iddoo kana jaajate. Tokko gogaashii akka haala salphaa ta'een irraas ni ba'uuf nama rakkisu. Yoo afuufamuu baatte handaanqoon irraan baatu jechuudha. Hin ba'u nama rakkisa jechuudha. Tokko isa kana. Lammaffaan immoo jechuudha. Kan afuufamtuu fi baallee ishii yoo irratti hafee yoo na cadda'amne akka irraa ba'uuf labalabamee ba'uuf jechuudha. Argitanii akkatti nafuufee sirriitti nafuufee jira jechuudha. Argitan miti akka haala kanaan afuufee jira jechuudha. Amma handaanqoo yeroo asuma biyya keenya keessatti eegaleera jechuudha. Qalamteet gurguramtee jechuudha. Irraa gashallaxaniitu gurguramtee jechuudha. Garuu nuti akkasii hin binnuuf keenyaaf binnee qalla jechuudha. Argitanii akkasittiin haala kanaan irraa baaseen qulqulleessin ofii kootii hojjedha jechuudha. Amma laballabeetanii jechuudha. Sinna agarsiisa akkatti laballabu. Laballabeeni walumaanuu gana xaaxallaa jechuudha. Rakkoon qabu hin jiru bee. Ati siqiqaa xiqqoosh. Nan laballaba. Cidiitti naqeen laballabaa jechuudha. Kanammoo qulleetiin isaa ga'ee jira. Qulleetiin isaa kun ga'ee jira waan ta'eef jechuudha. Kana hunda maaliif hojjetta warri jettan viidiyoo dura gadhiiseera. Distiin koo xiqqoon lafama. Sirriitti bilchaata jechuudha. Shunkurtiin sirriitti daqiiqaatti bilchaata. Akkuma argaa jirtan shunkurtii isaa sirriitti bilchaatee jira. Barbarree zayitiitti naqeera. Akka argaa jirtan kanatti
kana hin qabatullee jechuudha. Nan qollofama. Ibiddatti garuu rakkaa'ee xiqqoo qibamanti nan dhiqa jechuudha shiboodhaani. Rakkoo hin qabu. Distiin gosa kasalatti hojjetamu malee ibiddatti miti. Haa ta'u rakkoo hin qabu jechuudha. Kun akkasitti hin qollofama jechuudha. Amma gaa laballabuun barbaade jechuudha. Laballabuun barbaade hindaanqoo kana jechuudha. Irratti deebisna. Akka na duraanyuun taane dhiirri jala godhadhe jechuudha kana. Cidiin ta'a jechuudha. Haala kanaanin guggubaachuudha irra. Kuno argitan labalabuu jechuun kuno akkasitti jechuudha. Cidiidhaan akkasitti labalabamaa jechuudha. Akka hindaanqoon itti hojjannu haala kanaan jechuudha. Maatiin keenya akkasitti nu barsiisan jechuudha. Biiftuun illee akkasitti narraa barachaa jirti jechuudha. Amma taare sirriitti labalabamne ganaan labalabachuudha. Tole daawwattoota keenya amma gana xaaxamuufiin jechuudha. Indaanqoon haala kamiin akka gana xaaxalamtu yookiin immoo akka billiti ishiitti baatu isin agarsiisa. Warri hin beekne na duukaa bu'aati sirriitti ilaalaan isin jechuu barbaada. Yoo viidiyoon koo isin agarsiise kuno akkuma argitan asiin eegalaa jechuudha. Warri lukkuu gana adda babbaasuu hin beekne kuno akka argitan ila kuno wanti na nafuufeef akkuma nama isinitti hime wanti nafuufeef jechuudha. Akka gogaan irraa ka'uuf jechuudha. Gogaan tokko hin ka'u ila kuno akkuma argitan ka'aa jira jechuudha. Otoo tokko illee na rakkisiin ka'aa jira jechuudha akkuma akkasiin qaba. Viidiyoo sirriitti akkasiin mul'isu akkasiin godhachuudha. Sini mul'isaa jechuudha. Akkasitti mul'atuuf jedhee akkuma argitan sirriitti irraa ka'aa jira jechuudha. Akkuma argitan nama rakkisu tokkollee nama rakkisu jechuudha. Akkuma argitan akkatti murtanis kanan beektu billiti qabdi billiti ishiitiin baastu jechuudha. Miila ishiillee billiti qabdi billiti ishiitiin akkasittiin baastu jechuudha. Argitanii billiti ishiitiin baastu jechuudha. Wal qabatee jira. Kuno akkuma argitan kana billiti ishiin baastu jechuudha. Argitee biiko biiftuun illee barachaa jirti jechuudha. Kuno na jala teesseet barachaa jirti. Argitan miti ilaala. Billiti ishiin baatee jechuudha. Ishi gogaan ishii immoo akka kibneef kuno akkuma argitan kana akkasittiin ba'aa jirti jechuudha. Miila isaatti hafuu hin qabu gogaani jechuudha. Itti hafuu hin qabu. Argitan cooma qabdi hindaanqoo ishii akka hoolaati. Kuno hin ka'a jechuudha. Yoo afuuftan isiniif ka'a jechuudha. Akka saala kanaan isiniif ka'achuudha.
akkasii jechuudha. Bitamite qabataan aduu hafiifa sochoofnu akkan qabanne nani qollofe garuu distii jechuudha. Qollofeen jira nan banaade baay'een irraa hin ta'a margaa kana argitanii kanatti jechuudha. Babbaa jira kunoo darras cooma qabdi kunis lafa asitti citaa akkuma argitan lafa kunoo asitti citachuu asitti citaa billiti qabdi lafa kunoo billiti ishiitiin akkasitti ba'aa jechuudha. Argitanii billiti ishiitiin kunoo argitee bitu kunoo billiti ishiitiin tokko nama rakkisiin babbaachuudha. Billiti jechuun qaama miira keenyaa keessaa walitti jijjiiramti. Walitti qorraatsa nan galchine ittiin biddeen tolcha'eetanii mucaan qaanu galcha bakka. Margitu kana kunoo ba'aa jira jechuudha. Argitanii daawwattoota keenya gogaa shirraa baasee jira jechuudha. Amma immoo daanqoon gogaan erga irraa ba'e akkasittiin akkanattiin gana qaaddanan jechuudha. Kunoo billeetti ishee argaa jirtuuti. Cooma qabdi. Kun akkuma argitan kana akkasittiin baafattu jechuudha. Akkuma argitan billeetti isheetiif akkanatti ba'aa jechuudha. Suutattanitti billeetti isheetiin akkatti baastu jechuudha. Ishiinu billeetti qabdi waan ta'eef haala kanaan suutattanitti irraa baastu jechuudha. Irraa baafattu jechuudha. Jabaata xiqqoo kun akkatti baastu jechuudha. Argitanii akkasittiin baastu jechuudha. Tokko billeetti 12 guutuu baannaan ofii fixxaa jedhama jechuudha. Duratti maatii keenya keessatti seeruma aadaa Oromoo keessatti illee akkasuma jechuudha. 12tti baasuudha qabda jechuudha. 12tti baasuu waannaan seera miti jechuudha. Ada kun akkuma argitan akkasitti lama. Inni kun bakkee lamatti baagana jechuudha. Eeshi iddoo kanatti immoo harkashii jechuudha. Harkashii akkamiin murra jechuudha. Isin agarsiisa. Harkishii kunoo as wanti jira. Akkas gootanitti iddoo billeetti ishiitti akkasitti baafatu jechuudha. Naa bahee jira. Billeetti ishii bukkeetti iddoo biraan tuxxanii billeetti ishiirra bichaa billaadhaan waraantu jechuudha. Kunoo akka kanatti jechuudha. Foonshii murtanii foonshii ofii isaatiin ba'a. Akkuma argitan argitanii ofii isaatiin baachuu billeetti isaa eeggateeti baachuudha. Tokkollee too nafiin billeetti isaa eeggatee baachuudha. Na waan itti jira
nam loomiidhaan zafazzaftanii soogiddaa fi loomiin si ameeqa zafazzaftanii miicitu jechuudha. Ammas tokko afeera harkisii harkatu afee jechuudha. Kun harkishii asii. Samoda sottomaa softare. Akkasitti jechuudha. Daawwattoota keenya kunoo haala kanaan daangoon hojjetamte jechuudha. Otoo nafi ofiisaatiif baa kunoo argitanii. Waaw. Kuni harka lamaan jechuudha. Argitanii? Woi. Bifa bishaan jiraatu qoy jira kuno. Narkaa tura sin agarsiisu narkaa bu'e. Achi keessa seenaan immoo waan arge fudhatee seenaan ba'urra. Baay'eerra. Kuno harka lamaan jechuudha. Kun harka lamaanii. Kun immoo luka tafa lamaanii. Sin agarsiisa gana. Shunkurtiin illee bilchaatee jira. Amma immoo akkamittiin sin agarsiisa wanti ishii baabbaafna garaa ishii sin agarsiisa. Akkamitti akkam baasu jechuudha. Kuni daakka wantiidha jechuudha. Isaannaa nyaattu dhaqee taa'u wanti ishee jechuudha. Lamma immoo iddoo kanaa billiitii qabdi. Dugda ishee gubbaadha argitanii. Iddoo kanaas billiitii qabdi. Iddoo kana lamaan billiitii qabdi jechuudha. Karaa kanaa fi karaa kana. Amma isa mureera. Isa billiitii isaa. Ila kunoo akka inni baatu ilaala. Argitanii? Parasollaamuu maal jettu kana? Maal jettu kana abbaan manaa kan nyaatu tokko jechuudha. Isadha kuni. Parasollaamuu farasanyaamoo maal jettu? Isadha kun jechuudha. Kun irraa cabdi. Argitanii? Kana fakkaata. Kun akkuma argitan kana jechuudha. Amma immoo kuni kan Araboonni xabbasanii nyaatan sana jechuudha. Argitanii? Wanti ishii daakkattuun as keessa jira. Inni kun xabbasanii nyaatu jechuudha. Araboonni yookiin faranjoonni hin gatan jechuudha. Goda iddoon qulaalii ishiitti argamu immoo yoo daangoon kun qulaalii qabaatte isin agarsiisa eessatti akka argamu jechuudha. Hin qabdi sila. Qabaachuun wanti natti fakkaata. Asuma keessa natti fakkaata. Yoo qulaalii qabaatte as keessatti argama jechuudha. Kunoo guuttatte. Xixiqqoo qabdi waan qophooffatte hin qabdu. Xixiqqoo qabdi. Kun immoo wanti ishii jechuudha. Argitanii? Iddoo qoshashaa ishiiti. Achi gateera jechuudha. Kuni maaltu keessaa baasanii agarsiisa. Wanti badu jira, wanti fudhatamu jira jechuudha. Kan fudhatamus jira, kan badus jira jechuudha. Daawwattoota keenya. Kana duratti ammallee hin beeku. Haati keenya jechuudha. Haati koo xabbastee nuu laatte jechuudha ibidda irratti. Argitanii isa kana. Xabbastee nuu laatte ture. Ammas immoo biiftuudhaaf hin xabbasaa jechuudha. Oma nyaatti. Hin jaalanna jechuudha. Kunoo isa kana jechuudha. Kun hin bada. Kan badu isin agarsiisa. Kan hin banne immoo kuni ila kan badu as keessaa kan garaa keessaa kan bahe jechuudha. Sukkaan roobuu fi ishiin kun hin baddu jechuudha. La xiqqoo tokko hin argamte laqaa. Irraa baasee isin agarsiisa. Daakkattuu wajjin kan jiru tokko jira kunoo. Hadhooftuu wayii kan fakkaatu jechuudha. Ishiin kun ganaa keessaa baati jechuudha. Muramtee baati hin baddu. Kanatu lakkaa'amaa jechuudha wantitti. Kunis immoo wanti daakkattuun kunooti. Daakkattuu akkamitti akkam baasu isin agarsiisa jechuudha. Inni hin badaa. Kuni daakkattuudha.
Daakkattuun kun akkamittiin akka bahu coomatti irratti wal ga'e akkamitti akkan keessaa gadi baasee sin agarsiisa jechuudha. Hin qunca'an quncisa keessaa jechuudha. Ilaalaa daawwadha. Daakkattuun ishii kanadha kun. Nyaanni dhufee kanas keessatti bullaa'u isa kana jechuudha. Ela kun argitanii akkas ta'eet sin agarsiisa. Na duukaa bu'a. Argitanii ela daakkattuu jechuun kunooti. Kana keessan naqa. Kanammoo akkasittiin quncisachuudha. Ilaala. Kana akkasittiin quncisachuudha. Argitan miti? Ni quncaa kuno. Warri hin beekne bara hin badu kuni kan badu miti. Daakkattuu jechuudha. Kanatti irraa ba'ee argitanii akkasii jechuudha. Hindaanqoon koo ela inqaaquu asitti qopheeffate ture jechuudha. Argitanii hindaanqoo inqaaquu ishii qopheeffachaa turteeyyuu jechuudha. Dhaltuudha. Qopheeffachaa turteeyyuu jechuudha. Amma garuu jalaa kunne jechuudha. Coomni ishii as jira jechuudha. Bisuma cooma iddoo qabdi. Abee kun hunduu cooma. Bisuma kun hundi cooma. As keessaa waan baay'ee tsadda'ama jechuudha. Ganaan qulqulleeffama. Kuni morma sin agarsiisa. Kuni morma. Mormis akkatti tsadda'ameet argitanii kana fakkaata daawwattoota keenya isiniin jenna hanga dhumaatti viidiyoo keenya daawwadhaa nagaatti turaa isiniin jenna sin jaalanna sin kabanya kabaja guddaa isiniif qabna kanaaf nagaatti nu turaa olma gaarii isin ta'u laayikii gochuun dagatina laayikii nu dhaabbadhaa isiniin jenna guyyaa boruu walitti deebina hanga walitti deebinitti immoo nagaatti turaa isiniin jenna billiti ishii yeroon itti naqu isin agarsiisa jechuudha. Billiti dangatiin kan hin baase kana yeroon itti naqu isin agarsiisa jechuudha. Nagaatti turaa hangasitti nagaatti naa turaa nagaatti turaachaa